ባይጀመር ደስ ይለኝ ነበር። በጣም እንጃ ምን እንዳደረግን። ቆይ ምንድነው ያደረግነው? Waraanni wayyaanedha eega lola baneen booda marii barbaadu isaanii ibsutu dhaga'ame. Waraanni wayyaane dursa lola mootummaarratti labse kun maaltu marii hawwisisee bal'ina oduu teenya keessatti dhiyeessine. Lafa daangaa naannoo Amaaraatii fi Tigraay jidduutti kan argamtu Walqaayitti magaalaa Humaraatti guyyaa irraa hiriirri balaaleffannaa TPLF murmuudhee jiruun jiraattonni magaalaa Humaraa dhaadannoo garaagaraa dhiyeessan keessatti dubbii hojiilee TPLF saaxiltuu hedduu dhageessuun dhaga'ame. Bal'ina oduutti dhiyeessine. Magaalaa Dirree Dhawaatti hojjettoonni makiinaawwan benziila guuttachuuf hiriiran irratti qarshii kafalaa jechuudhaan shofeerota irraa maallaqa gurrachaa turan to'annaa seeraa jala oolfamuu poolisiin magaalaa Dirree Dhawaa beeksise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hangafoota oduu Lammii Miidiyaati amma kallattumaan bal'ina oduu isinitti. Naannoo Tigraay keessatti wallabdeen waraana hammaataa dhufe hordofuudhaan walitti bu'insa hamaan dabree akka hin deebineef qaamonni hundi mariif akka dhiyaatan gamtaan Awurooppaatii fi Afriikaadha yaamicha dhiyeesse. San duratti ammoo TPLF nu jidduu seenaa jechuudhaan gamtaa Awurooppaatii fi gamtaa Afriikaatti iyyachuun ni yaadatama. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees walitti bu'insa kaaba Itoophiyaa keessatti haaromfame haala nageenya hammeessaa jirutti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ibse. Qaamoleen lameen mariif akka gattaan yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Itti aanaan dubbii himaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Faraana Haqa akka jedhutti haalli amma jiru bu'aa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa booda argame duubatti deebisuu akka danda'u akeekachiisuudhaan qaamoleen hundinuu amantaa uumuu fi furmaata nagaa irratti akka hojjetan gaafateeti jira. Gama biraatiin wallabdii amma Tigraayitti uumamte tun qondaaltota waraanaa lola kanaaf uummata kakaasan odoon taane ilmaan hiyyeessa hawaasa nagaa irratti miidhaan cimaa waan dhaqqabeef biyya keessaa fi biyya alaatii murna TPLF kana dhalattoonni Tigraay mormaa jiraachuun dhaga'ame. Keessumattuu murni TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu mormiin jabaan mudachuun dhaga'ame. Kanuma hordofuudhaan gamtaan Awurooppaa walitti bu'insa Tigraayitti jalqabe kun namoota nagaa qulqulluu irratti miidhaa cimaa gaagama lubbuu geessaa waan jiruuf waliigalteen nagaa guutumatti hojiirra oolchuu fi michoota naannoo kan akka gamtaa Afriikaa waliin ta'uun nagaa cimsuuf hojjechuu akka barbaachisu dhaameeti jira. Kanuma hordofuudhaan durataan komishinii gamtaa Afriikaa obbo Mohaammed Ali Yusuf naannoo Tigraay bakka adda addaatti wallabdee cimee fi walitti bu'insi haaraan uumamuu isaa hordofuun qaamonni Itoophiyaa keessa jiran hundi of eeggannoo akka godhan dhaamuudhaan bu'aa waliigaltee Piriitooriyaa bara 2015 mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF jidduutti argame itti fufsiisuun barbaachisaa ta'uu irra deebi'uun dhaameeti jira. Kana malees guyyaa kaleessa gurraan dhalata akka bara 2026 humni hidhannoo wayyaanee adda Bisoobar keessa jiru wallabdee hamaan jidduutti uumamuun dhaga'ame. Gareen hidhattoota wayyaanee kibba Tigraayitti adda Bisaabor keessatti bobbaafaman ajaja TPLF gubbaarraa itti kennatu fudhachuu diduun garee TPLF bakka lamatti wal qooduun dhaga'ame. Hoggansi waraanaa TPLF 43ffaa maqaa shugguxu jaamuun beekamu ajaja hin fudhannu jechuudhaan qajeelfama waraanaa kutaa guutuu naannoo sanitti bobbaafamee diduun mormiin dhalachuun garee lama jidduutti qoodaminsi uumamuun himame. Kana malees haleellaan raayyaan ittisa biyyaa garee waraanaa wayyaanee kanarratti fudhatee wal qabate iddoo lola qabatanii jiran gadhiisuun if duuba deebi'uun lolli ammaa kana injifachuu hin dandeenye sodaan jiru hoggantoota TPLF keessa yaadni waan dhiyaateef TPLF dirqamuudhaan mootummaa Itoophiyaa akka wajjin marii taasisu yaada dhiyeessu gamtaa Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif waraqaa akka barreessan kan taasise ta'uun ibsameeti jira. Bulchiinsa magaalaa Humaraatti hiriirri balaaleffannaa TPLF mormuu guyyaa irraa bahamaa ol mul'ate. Bulchiinsa magaalaa Humaraa Walqaayitti jala kan jirtu yoo ta'u, lafti Walqaayi daangaa naannoo Tigraay lixaatii fi Amaaraan kan wal daangessu hoggaa ta'u, lafti tun waggaa 30 oliif gaafii eenyummaa fi abbaa lafummaa ta'uun naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduutti kan itti fufte yoo ta'u, waggoota 30 dabraniif Tigreen aangoo fi fayyadamuun gaafii abbaa lafummaa fi eenyummaa Amaaraa moggaatti dhiibuun lafa Walqaayitti Amaarratti jechuudhaan falmu Tigraay lixaa godina Humaraa jechuudhaan bulchaa turan. Haa ta'uutii malee eegalolli kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti waggaa 3 dura ka'een booda naannoon tun gartokkeen bulchiinsa Amaaraa gartokkeen ammoo bulchiinsa Tigraay jalatti bulaa turuun beekamti. Naannoon tun akka naannoo walaabaatti alaabaa mootummaa federaalaa qofa kan fayyadamtu yoo ta'u
Gaafii abbaa biyyummaa saboota lameen jidduutti ka'uu fi alaabaan lameen naannoo kana keessatti dhaabbachuu fi yaaluun kan itti fufaa ta'u dabree lafa kanarratti walitti bu'iinsi saboota lameenii kan uumamu ta'uu isaati. Godina Walqaayii kun eega akka naannoo addaatti hundaa'e aanaalee 4 fi bulchiinsa magaalaa 5 akkasumas gandoota xixiqqoo 93 kan of keessaa qabu yoo ta'u lafti tun qaama tokko jalatti odoo hin citin ifiniif bulchuun beekamti. Haa ta'uti malee TPLF fi lola mootummaa federaalaa wajjin taasiftu odoo olaantummaa argatte lafa kana akkuma waggaa 30 dabranitti to'achuuf fedhii olaanaa qabaachuun ibsame. Dhiyeenya kana ammoo TPLF lola jalqabdeen saffisaan iddoo daangaa Amaaraa fi Tigraay kan qabatte waggaa ta'u gocha TPLF kana balaaleffachuuf jiraattonni magaalaa Humaraa guyyaa irraa gurraandhala 2 bara 2026 hiriira balaaleffannaa gocha TPLF mul'isu bahaa ooluun mul'ate. Akka gabaasaalee miidiyaa Amaaraa irraa bahu mul'isaa jirutti jiraattonni aanaalee 5 naannoo Amaaraa godina Walqaayii Xagadee sadiitti Humaraan fedhii wayyaanee jalatti deebitee fedhii wayyaaneetiin akka hin dhuunfatamnee fi sochii waraanaa kamuu akka gahu balaaleffachaa ooluun gabaafame. Itti aanaan bulchaa godinaatii fi itti gaafatamaan nageenya godina Humaraa Koloneel Dammaqaa Zawduu hiriira kanarratti argamuudhaan haasawaa kan taasise yoo ta'u hiriirri kun kaayyoo 3 kan of keessaa qabu ta'uu ibsuudhaan kunis nageenya nama hunda barbaachisaa ta'uu isaa hubachuudhaan weerara waraanaatii fi babal'ina TPLF kan balaaleffatu waggaa ta'u uummanni fi bulchiinsi godinaa mootummaa federaalaa cinaa akka dhaabbatu kan agarsiisu ta'uu ibsate jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed biyya teenya hoogganuuf gahaa ta'uu fi rakkoo keessoo keenya hubatee hiikuun guddina biyyaatti nu ceessa kan jiru hoogganaan kun kan amanuudhaan uummanni fi bulchiinsi godina keenya deeggarsa ministeera muummeef qabus kan agarsiise ta'uu ibsate jira. Nageenya malee waraana hin barbaannu kajaan Koloneel Dammaqaa Zawduu uummanni Itoophiyaa guutuun hojii farra nagaa TPLF mormuu akka qabanis yaamicha dhiyeesse. Uummanni Amaaraa Walqaayii Xagadee daangaa fi eenyummaa isaa tiisuu fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa tiisuuf kutannoo qabaachus kantiibaan bulchiinsa magaalaa Humaraa obbo Khaanaawwan Muluu ibsate jira. Wayyaaneen walabummaa dura Walqaayii Xagadeetti hammeenyaa fi jallina dur baran uummata Amaaraa irratti raawwachuuf waliigaltee nagaa Piriitooriyaa cabsuun naannoo Amaaraa godina garaagaraattis weeraraa akka jirtu kantiibaa fi hooggantoonni Walqaayii Xagadee kunneen ibsanii jiran. Uummanni walabummaa isaa dabarsee akka hin kennine raayyaan ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun biyya kabachiisuuf qophii kan ta'an ta'uu hooggantoonni kunneen hiriira kanatti argamanii shirri wayyaanee ammaan booda hojjechuu akka hin dandeenyes dubbatanii jiran. Hirmaattonni hiriira kanaa sochii wayyaanee deebi'ee weerara guutuu Taggasee keessatti gaggeessaa jirtu karaa nagaatiin mormuuf kan bahan ta'uu ibsanii bilisummaa isaanii eeguu fi eenyummaa isaanii kabachiisuuf qophii ta'uu beeksisan. Wayyaaneen irra deebitee nu gabroomsuuf kajaan hirmaattonni kunneen hiriira guyyaa irraa ba'an kanarratti raayyaan ittisa biyyaa boonsaa biyya teenyaati jechuudhaan marsaa waraanaatii fi TPLF dhumuu qaba jechuudhaan hundi keenya wartiyyaa Taggasee ololeeffannoo keessoo ba'achuuf sababa hin qabnu Itoophiyaa fi Itoophiyummaan ni mo'ata kajan nagaa fi tokkummaa waraaf cimnee dhaabbannaa jechuudhaan dhaadannoo dhageessaa ooluun dhaga'ame. Bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa buufata bobaa tokkotti hojjettoonni buufata bobaa shofeerota makiinaawwan fe'umsaa benziina guuttachuuf hiriirsan yoo maallaqa kafaltan dursa argattan jechuudhaan maallaqa gaafachaa turan to'annoo poolisii jala oolfamuun dhaga'ame. Shakkamtoonni kunneen hojjettoota buufata bobaa hoggaataan itti gaafatamummaa ogummaa isaanii dhiisuun hiriira dheeraa hanqina bobaa kanaan uumame akka carraa kanatti fayyadamanii shofeerota maallaqa kafalan dursa kennanii fi maallaqa walitti qabachaa turan kunneen viidiyoo gabaabaan tokko miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuudhaan waajjirri muummee poolisii magaalaa Dirree Dhawaa odeeffannoo kana akkuma argateen ariitiin gara bakka saniitti imaluudhaan shakkamtoonni dhimma kanaan shakkaman 2 to'annoo jala oolchuun qorachaa jiraachuu beeksise. Itti gaafatamaan waajjira poolisii ganda qoree waajjira poolisii Dirree Dhawaa Inspektar Abbabaa Xilahuun poolisiin miidhaa shofeerota makiinaa fe'umsaa gammoojjii cehuun halkaniif guyyaa imalanii lubbuu dinagdee biyya teenyaa ta'anii tajaajila irratti raawwatamu kamuu akka hin obsinee fi akkasumas dhimma kanaan shakkamtoota 2 to'annaa jala oolchuun qorachaa jiraachuu miidiyaa Dirree Dhawaatiif himeeti jira. Inspektar Abbabaa Xilahuun itti dabaluudhaan namni dhimma kanarratti badiina irra ga'ee jedhu gara waajjira poolisii ganda qoreetti dhufee himachuu akka danda'us beeksise. Shofeerri rakkoo wal fakkaataan isa mudate hatattamaan waajjira poolisii dhiyoo jirutti akka gabaasuu fi gaafii maallaqa seeraan alaa dhiyeessuu irraa akka qusatan akkasumallee uummanni doorsisa akkanaa saaxiluudhaan poolisii waliin akka tumsan poolisiin Dirree Dhawaa kun dhaamsa dabarsee jira.
daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.